Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan EMN Plus sagalee dhalootati. Qophiin keenya simboo Finfinnee torbeedhaan sa'aa kanatti simbira geessu eegalteetiin kan jirtu. Qophii keenya simboo Finfinneetiin hojiin misooma koriidaraa qarqara lageenii damee carraa hojii uumuutiin agam jiraattota akkasumas dargaggoota magaalattiitiif carraa hojii bane jechuudhaan qophii kanaan kan simbiraan geenyu ta'a jechuudha. Qophichas EMN Plus sagalee dhalootaa fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloon ta'uudhaan kan qopheessanidha. Qophicha kan dursu ani Guddataa Jamaati. Aga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Nu duukaa bu'aa. Misoomni koriidarii fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee miidhagduu fi hawwattuu hojii taasiseedha. Hojichi magaalaa Finfinnee simboo addaa gonfachiisuun wiirtuu turistootaa taasisuu qofa osoo hin taane hojii dhabeeyyiifis madda carraa hojii ta'eera. Namootni carraa hojii argatanis Finfinnee durii fi ammaa yaadan duubatti deebi'uun akkanaan kaasu. Irratti yeroo daa'imummaan kaasnee dhufnu kana keessa deemnetuma milkita wayii ilaallee wanti baanu keessa hin jiru. Amma immoo waaqnaa galatoomu babal'ateetima mootummaan kunis waan gaarii nu hojjete magaalaan kunis guddatee koriidareen kunis immoo nu babal'atee sirratee qoshashaa fuulduratti karaan keessa deemnu hin jiru. Amma immoo miidhagduu taatee amma nu gammachiiseetuma hojii kanarratti bobbaanee eegumsaan irratti taa'aa jiru. Bu'aa gaarii nu buusee jira. Too kun jiraachuu baatee irraa waan tokko argannee maatii keenyas ittiin hin gargaarru. Kanaan kan ka'e immoo bakkee biraas hundumtuu sirrateeti sababuma kana addoomtu waan nu sirrateef baay'ee toleeti carraa gaarii argannee irraa eegumsuma kana argachuun waan guddaadha. Maatii keenya ittiin guddisna duratti waan manuma argannee jiru sababii koriidarii kuma bal'ateen eegumsuma kana argachuu dandeenya. Magaalaan Finfinnee koriidarii limaatiif illee akkanatti hojjetamne turre magaalaa akka miidhagdullee hin taane ture amma garuu koriidarii limaatii magaalaa Finfinnee baay'ee bareechitu jira. Naannoon kun akkas hin turre akkasitti hin beeku ture amma garuu baay'ee miidhagoo. Baay'ee namatti hin tolu carraan hojiillee baay'ee rakkisaa ture. Amma koriidara limaatiin erga hojjetamee dargaggoota baay'eef carraa hojii uumeera. Isaan keessaa anillee tokko. Galii asiin argadhulla yaa maatii kootti nan jiraachisa daa'imman qaba ijoollee kootti nan barsiisa. ቀድሞ እንሰራ ነበረ ኮሪደሩ ከመምጣቱ በፊት hojii paarkingii misoomni koriidarii osoo hin dhufin hojjechaa turre garuu daandiirra konkolaattonni fe'umsaa hedduun sababa dhaabbataniif konkolaachiftonni konkolaataa isaanii dhaabanii deemuuf bakki ni hanqata ture. Kun ammoo galii gadi aanaa akka argannu nu taasisa ture. Yeroo sana seera qabeessas miti callifneetuma gurmoofne. ስራ ቦታ ስመጣ ከቤቴ በጣም ደስተኛ ነው የሚለው ወኘ ነው የምመጣ gara hojii kootti yommuun dhufu gammadeen dhufa. Tokkoffaa sababa misooma koriidariitiin bakkeenan itti mindeeffamee hojjechaa jiru baay'ee hawwataadha. Hojii keetti hin gammaddu taanan ammoo gara hojii dhufuunuu nama nuffisiisa. Kun ammoo hojii kee akka jaalattu si taasisa. Maamiloonni keenyas bashannananii hafuura galfatanii bakka itti deeman waan ta'eef miira gammachuu isaanirraa argita. Maamilli gammaduu jechuun ammoo nuuf gammachuudha. Qilleensa qulqulluu bakka qulqullaa'etti hojii keenya hojjechaa jirra. Ani carraa kana argachuu kootti hojii kana arguu kiyyattis baay'ee gammadaadha. Daarektarri itti aanaa fi hoogganaan damee kominikeeshinii abbaa taayitaa bulchiinsaa misooma koriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee obbo Suyyum Kabbadaa misoomni koriidaraaf qarqara lageenii hojii dhabdoota magaalattiif carraa hojii misooma fide ta'uu himan. Inni dura misoomicha milkeessuuf hojicha keessatti hirmaachuun lammiilee hedduun fayyadamtoota carraa hojii ta'uu dubbatan. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti hojiin misooma koriidarii fi qarqara lageenii erga jalqabe bubbulee jira. Hojii kana keessatti carraa hojii uumuudhaan wal qabatee hojii namni kan ilaalu gara fuulduraatti erga hojichi xumuramee bu'aan argamee booda hojii achirratti argamu sana qofa ilaaluu danda'a. Garuu jalqabbii isaa irraa kaasee hanga ammaatti sadarkaa garaagaraatti hanga koriidarii eegallee misooma qarqara lageenii eegallee sadarkaa kanarra geenye jalqabee to'ii hojiileen sadarkaan uumamaa turaniiru.
uummanni keenyas irra darbees immoo dargaggoonni carraa hojii sababa kanaan argatan hedduu jiru. Keessattuu jalqabbii irratti akkuma yaadattan hojiin kooriidarii yeroo jalqabu carraa hojii uumuu keessatti gahee guddaa taphatee tureera. Namoonni carraa hojii hin qabne akka magaalaattis lakkoofsi isaanii olaanaa akka ta'een beekama. Isaan wal qabatee ta'e isa sana hir'isuudhaaf hojii bal'aatu hojjetame. Namoonni jiraattonni magaalaa kanaa dargaggoonni magaalaa kanaa carraa hojii sanatti akka fayyadamaniif haala mijataan uumamee ta'e sadarkaa adda addaatiin hojii garaagaraa irratti akka hirmaataniif godhamee jira jechuudha. Hojii humnaa sadarkaa gadiitii haga misoomichaaf kanneen meeshaalee ijaarsaa galchaniitti madda carraa hojii fi galii akka tures kaasan. Misoomni qarqara lageenii fi kooriidarii hojii isaa keessatti galteewwan adda addaa barbaada. Galma gahiinsa isaatiif wantoota adda addaa dhiyeessii adda addaa isa barbaachisa. Dhiyeessii kanneen irratti sadarkaa garaagaraatti namoonni carraan hojii uumamee fi hojii sanaaf waan barbaachisu dhiyeessurraa jalqabee ta'e irratti hirmaatanii hojii kana milkeessurraa jalqabee hanga xumura isaatitti erga xumurameen boodas hojiileen adda addaa kan misooma kanaan oomishaman yookiin qophaa'an isarrattis akka hirmaataniif wanti godhamee ni jira. Keessattuu jalqabbii irratti akkuma beekamu dhiyeessiin meeshaalee jira. Dhiyeessiin meeshaalee abbootii qabeenyaa ta'uu danda'a, isaaniin ala warra jiran ta'uu danda'a. Isarratti immoo dhiyeessuudhaan hirmaachuun ta'uu danda'a, hojii humnaatiin ta'uu danda'a. Kanneen irratti dargaggoonni baay'inaan hirmaachaa turaniiru. Namoonni hojii hin qabne hedduun irratti hirmaachaa akka turan hubachuun ni danda'ama jechuudha. Carraa hojii nama sadarkaa gadii irra jiru irraa kaasee ta'e hanga olii irra jiruutti carraa hojii kan uumedha. Keessattuu qarqara lageenii irratti nagarraa, naannawa kooriidarii irratti nagarraa, hojiiwwan hojii magariisaatiin wal qabatee wantoota hojjetaman irratti biqiltuuwwan adda addaa dhiyeessuun jira. Marga kanaaf ta'u dhiyeessuun jira. Isaan ala immoo naannawa sana misoomsanii bishaan obaasuudhaan waan garaagaraatti irratti hirmaatanii ta'e kan hojjetan jiru. Hojii qulqullinaa irratti hirmaatanii ta'e kan hojjetan jiru. Kanaaf sadarkaa gadii irraa kaasee hanga olaanaa kanan jedhee ta'e kaase isa kanaan wal qabata jechuudha. Walumaa gala yeroo laallu hojii isaa keessatti namoota qaamolee garaagaraa dargaggoota garaagaraa hojii kanarratti akka fayyadaman taasisuun danda'amee jira. Waggoota hedduuf magaalattii keessatti hojii barbaachaaf dhama'aa turanii har'a garuu damee hojii adda addaati irratti bobba'aniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan EMN Plus sagalee dhalootaati. Qophiin ammoo qophii Siimboo Finfinneeti. Qophii keenya Siimboo Finfinnee torbee kanaatiin egaa dhimma irratti xiyyeeffannee waa'ee carraa hojiitiin wal qabatee misoomni kooriidarii hagam bu'aa buusaa jira kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan egaa qophii kana simbiraan ga'aatiin jirra jechuudha. Egaa hojii misooma kooriidarii kana wal qabatee kaaffeewwan akkanatti miidhagan iddoo garaagaraatti banamuudhaan namoota hedduudhaaf carraa hojii uumuu danda'aniitiin kan jiranii akkasumas eegumsa irratti kanneen bobba'an damee garaagaraatiin jechuudha. Misoomni kooriidaraa fi qarqara lageenii kanneen misoomicha hojjechuudhaan carraa hojii argataniin dabalata carraa hojii dhaabbii kanneen birootiif haala kanaan uumeetiin jira jechuudha. Egaa qophiin keenya Siimboo Finfinnee ammas akkuma itti fufeetti jira nu duukaa bu'an affeerraa keenya. የስራ እድል ጥሩ ስለሆነ አዳዲስ ኮሪደር ልማቶችም Misoomni kooriidarii haaraan magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamee carraa hojii gaarii argadheera. Kanaan dura magaalaa biroon ture. Amma naannawaa kooriidarri itti hojjetametti carraa hojii haaraa sababa banamaniif fayyadamtuu carraa kanaa ta'eera. Dursa keessummeessuunan asitti miindeffame. Amma garuu sadarkaa tokko naaf dabalanii akka buna danfisu na taasisanii. Bakki itti hojjechaa jirru baay'ee gaariidha. Ijaan waan nama gammachiisuu fi boonsu ilaalta. maatii kiyyaas nan jiraachisaa manatti jiraadhus kirraayis nan kaffaladha ቤተሰብ kiyyaas raddaatan jira duraan baay'ee yaa'u awwaara qaba
baay'ee sin bareeda ammoo baay'ee namatti gaariidha. Hojjaa baay'ee argannaa jirraas bakka hundattuu bakka ijaaramaa baay'ee itti fayyadamaa jirra. Akkam nagaa jirta? Nagaa jirtanii? Nagaa. Walaabar? Hayyee maqaan kiyya Firaa'ol Martaa jedhama. Maal hojjechaa jirta Firaa'ol? As keessa chaarjii isteeshinii keessa dalagu jirra. Duraan ani barataan ture egaa mana barnootaa fixee boodattiin misooma koolidaraa kanaanin carraa dalagaa harkadheetiin as dalagu jirra. Anaafis warra keenyaafis dalagaa carraa nuffannee jira. Duraan akkas hin jee dalagaan qabu ture manumaan taa'u ture. Eegas booda carraa kanaanin dalagaa eegalee jechuudha. Namootni sababa misooma kooriidaraaf qarqara lageeniin fayyadamtoota carraa hojii dhaabbii ta'an kunneen galii fooyyee qabu argataa akka jiran himuun waan argatan kanaan jiruu fi jireenya isaanii gaggeessaa jiraachuus dubbatan. Galii asirraa harkadhus kiyyaafis maatii kiyyaafis ta'u jira. Mana barnootaa kiyyaas anumaa kafala waan na barbaachisu. Barachaa jirta jechuudha. Ammas barachuutu jira. Anaatu kafala waan hundaa'u anaatu dalagaa jira jechuudha. Duraan akka kanaatti hin bareeddu turte amma egaa koolidariin dhufee boodatti kun akka malaallutti bareedaa turte amma akkana bareedaa taatee jirti. Carraan uumee jira. Anaaf qofaa miti nama hundaa'u nama hedduu kaanuu beeku nama dilaa carraa dalagaa uumee ture nama duraan ganda keessa tattaa'aa turanii dalagaa kan qabnee barachaa dalagaa kan agarree hundaa'u ammas keessatti dalaguu jiranii jechuudha. ብዙ ጥቅም አለው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ቤት hojii kana argachuu kootti faayidaa baay'een argadhe. Mana kana galee hojii argachuudhaan galii argachaan jira. Galii dhumaasii argadhuun ofiis maatii koos jiraachisa. Kanaaf anaaf kooriidarri carraa naaf fidee jechuun danda'a. Barachuudhaan ture barnootarraa awutomaatii hojjechaa jiru carraan asii hojiin banameera jecha dhageenye gara kanatti dhufne ijoollee baay'ee faana yeroo tokko baay'ee faana dhufnes gallee ammas hojjechaa jirra faraqaadhaan isaan kan sa'aatii booda isaan kan ganam asitti hojjetachaa jirra jechuudha. Kooriidariin hojjetamuunsa anaaf carraa hojii baay'ee argadheetan jira. Hojiin asii argadhe kuni anarra darbee maatii kootillee na gargaara. Boloota kootillee na gargaara kan inni asii argadhu jechuudha. Ana qofaaf itoo hin taane namoota baay'eedhaaf carraa hojii uumeetu jira jechuudha koolidar limaatiin. Nuti kan mana barnootaallee ni kaffalanna. Baay'ee nama gammachiisa waggaa laalanis baay'ee dasnameedha bakka hundumtuu qawan hundaanu shaggaadha. ኮሪደር ልማቱ ከመጣ በኋላ በስነ ስርዓት ስራና ክህሎት አደራጅቶን Misoomni kooriidarii erga hojjetamee booda karaa seera qabeessa ta'een biiroon hojii fi ogummaa nu gurmeessuun hojii paarkingii irratti bobbaaneerra. Amma bakki dhaabbii konkolaataa sababa jiruuf konkolaattota hedduutu as dhaabbata. Kun ammoo galiin keenya akka fooyya'u taasiseera. Sirni kaffaltiis siistemaan raawwatama. baay'ee namatti tola. Yaa gara fuulduraatti jijjiirama guddaa qaba. Ammallee baay'ee namatti tola. Nama baay'eetiif carraa hojii uumeera sababa koolidara limaatiin faayidaa guddaa qaba. Naannaan baay'ee na fayyadeera. Hundinuu dirqii qabna kana eeggachuudhaaf biddeena teenyaaf waan taate dalagaa xiqqaarraa hanga dalagaa guddaarraa ka dalaguu jiranii jira. Hanga xiqqishaarraa eegalanii guddaa ka dalagus jiranii fakkeenyaaf mucaan beeku takka jira akkasuma keessa kan hojii dalagu bakka biraatis bakka chaarjiingi isteeshinii akka kanaatti bakka misooma kooriidara akkana dalaguu ni jira. Baay'ina kan nyaata kan dhugan caalaa gammachuu nama jaan tasfaa kan halkanii guyyaatti alamii kan argamtu baay'ee nama gammachiisa. Ani kan hojjedhu asii keekirran hojjedhaera. Na hojiin baay'ee shaggaadha. Galii asii na argadhuun maatii kiyya qarqaaraan jira. Daa'ima kiyyas guddisaan jira. Koolidar limaatii kana kan sirriitti eeguu qabu qulqullina magaalaa kana kan eeguu qabu uummata hundatu jiraattota magaalaa Finfinnees ta'ee isaan irraan hafee magaalota garaagaraa irraa warri dhufan illee magaalaa kana sirriitti qulqulleessuu sirriitti eeguu balfa garaagaraa bakka itti gatamu qaba waan ta'eef baaskeettota jiru waan ta'eef gaarbeejiin achi keessatti gatuu haala akkasiitiin magaalaa keenya eeguu qulqulleessuu qabu. ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ። ባለዳና ልጆች አሉኝ ልጅ አለኝ። አሁን እዚህ ሰርቼ ነው እነሱ ani maatiin qaba abbaa warraati ijoollees qaba
galiidhuma asii argadhuunan mana kiraa kaffaladhee ijoollee koos barsiisa. Kanaaf anaaf misoomni koriidarii fi qarqara laggeenii misooma carraa hojii naaf uumedha jechuun danda'a. Daarektarri itti aanaa fi hoogganaan damee kominikeeshinii abbaa taayitaa bulchiinsa misooma kooriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee obbo Suyyum Kabbadaa bakkeewwan misoomni kooriidaraaf qarqara lageenii ijaaramanii xumuramanitti namootni carraa hojii damee garaagaraan harka argatanis kaasaniiru. Lammaffaa immoo erga kooriidariinis xumuramee naannawa qarqara lageenii irrattis immoo erga xumurameen booda hojiileen garaagaraa immoo qarqara lageenii irratti kan hojjetaman jiru. Kooriidarii keessattis immoo kan akka kaafteeriyaa, iddoowwan oolmaa daa'immanii, iddoo dirreewwan ispoortii adda addaa fi kan kana fakkaatan yeroo hojjetaman isaan keessatti immoo kaafteeriyaa garaagaraa keessatti hojii qacaramanii hojjechuu irraa jalqabee to'i ofii isaaniitiifis of danda'anii carraa argatanii to'i immoo fudhatanii to'i hojii dhuunfaa isaaniitis akka banataniif carraa uumuun danda'amee jira. Naannawa dirree ispoortiis yoo ilaalle dargaggoonni hedduun akka hojjetaman godhamee jira. Hojii qulqullinaa yoo ilaalle hojii qulqullinaa naannawa kanaa irratti hirmaatanii to'i akka hojjetaniif hanga ammaatti itti fufiinsan hojii isaanii kan hojjetan akka jiran agarree jirra. Gara kaafee keessas yoo deemne naannawa kooriidarii fi qarqara lageenii irratti eegumsaanis wal qabate hojiin bal'aan akka hojjetaniif namoonni irratti hirmaatanii to'i hojjechaa akka jiran argaatii jirra jechuudha. Lammaffaa naannoo paarkiingiidhaan wal qabatee to'i hojiin hojjetamee jira. Konkolaataan akka magaalaa keenyatti kan beekama. Konkolaataawwan daandii gubbaarra kan dhaabbachaa turan kana dura isa sana salphisuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojii bal'aa hojjeteera. Keessattuu paarkiingiidhaaf iddoo konkolaataan dhaabbachuu danda'u iddoo adda addaatti qopheessuun danda'amee jira. Isaan wal qabatee naannawa sanitti immoo dargaggoonni gurmaa'anii hojii dhuunfaa isaanii akka banataniif naannawa sanitti immoo hojii paarkiingii sanarratti hirmaatanii to'e akka hojjetaniif hojiin taasifame baay'ee bal'aa jira. Isaan alas immoo hojii giriinariitiin wal qabatee to'i inni lammataa kan hojjetamaa jiru immoo konkolaataawwan elektiriikii kanneen kan kana fakkaatanis ni jiru. Isaan sanaaf immoo hojii chaarjiingii chaarjiin iddoo adda addaatti EV chaarjiin kan dhaabbate jira. Isaan irratti tajaajila akka kennaniif gurmaa'anii keessas immoo carraa hojii isaanii akka cimsataniif kanneen godhamanii jiru waan ta'eef isarratti bal'inaan hirmaatanii hojjechaa jiru. Walumaa gala sadarkaa gadii irraa kaasee hanga oliitti carraa hojii uumuu keessatti hojii bal'aatu hojjetame. Bifuma sanaasiis immoo jiraattonni magaalaa kanaa hedduun isaanii carraan hojii banamee fi akka hojjetaniif haalli mijataan uumameefii jira jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya Siimboo Finfinnee torbeedhaan yeroo maraa sa'aatii kanatti simbira ga'u. Egaa dhimmi torbee kana irratti xiyyeeffatte misoomni kooriidarii akkasumas qarqara lageenii gama carraa hojii uumuutiin maal fakkaata kan jedhudha. Egaa qophii kanaan kan simbiraan geenye jechuudha. Egaa lammiilee akkasumas jiraattota magaalattii hedduudhaaf misoomni kooriidarii fi qarqara lageenii carraa hojii uumuu danda'eetiin jira jechuudha. Keessattuu egaa akkuma ilaalaa jirtan kana sheediiwwan daandiiwwan qarqara irratti akkasumas lageen irratti ijaaramuudhaan namootni hedduun as keessatti qacaramuudhaan carraa hojii argataniitiin kan jiran jechuudha. Egaa qophiin keenya har'aaf irratti xiyyeeffate kana fakkaata. Torban ammoo qophii birootiin walitti deebina. Sagantaa kanas EMN Plus sagalee dhalootaa fi abbaan taayitaa bulchiinsa misooma kooriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloon kan simbiraan ga'anidha. Saganticha kan durse ammoo Anguddataa Jamaati. Torban qophii birootiin walitti deebina. Nama torbaniin waa taasisu.